Kana booda akka lammii tokkootti tajaajila barbaadan argachuudhaaf naashinaal ID isin barbaachisa. Fakkeenyaaf baankiin naashinaal ID olii walitti hidhamuu eegalee jira. Waajjirri isin hojjettan naashinaal ID gaafachuu eegalee jira jechuudha. Manni barumsaalleen haaluma saniin barattoota hunda naashinaal ID akka baafatan gaafachaa jira. Kanaaf namni hundi jechuun ala danda'amuun naashinaal ID qabaachuun dirqama ta'ee jira jechuudha. Viidiyoo kana keessatti akkaataa naashinaal ID orijinaala ta'e onlaayinii ajajjanii guyyaa tokko keessatti harkatti fudhachuu dandeessaniin isteeppiidhaan isin agarsiisa. Mee garuma viidiyootti waliin haa dabarru. Naashinaal ID mana kompiitaraatii piriintii godhamu kun orijinaalaa miti. Yeroo xiqqoo booda barreeffamni isaa irraa haqamaa deema jechuudha. Kanaaf ID orijinaalaa fi waggaa baay'ee isiniif turu argachuudhaaf onlaayinii ajajuudhaan karaa lama isinii dhufa jechuudha. Tokko karaa poostaa yeroo ta'u kan lammaffaa ammoo karaa teeleetiin isiniif dhufa. Viidiyoo kana keessatti akkaataa naashinaal ID karaa poostaa ittiin argachuu dandeessaniin isin agarsiisa. San dura garuu viidiyoo kana silkiidhaanis akkasuma kompiitaraan illee na hordofuu ni dandeessu. Namoonni silkii fayyadamaa jirtan silkii keessan irraa bakka Google irra gattuquudhaan erga Google banattanii booda bakka sarchi irra gattuqxanii tuqaa sadeen gara gubbaa jirurra yeroo gattuqxan option isinii dhufu keessaa desktop site ka jedhutu jira. Desktop site ka jedhu sana raayit godhachuudhaan akkanaan kompiitara irraa ilaalu kanatti ilaaluu ni dandeessanii. Kanaaf silkii keessan irraa na hordofuu ni dandeessan jecha. Mee ammaan tana daayirektumaan gara viidiyootti isin dabarse jechuudha. Kanaaf naashinaal ID karaa lama argachuu dandeessan isin jeen jira. Karaan jalqabaa karaa poostaa yeroo ta'u karaa lammaffaa ammoo karaa teeleetiin ajajjanii naashinaal ID harkatti isiniif ergamuu danda'a jechuudha yookaan ammoo harkatti argachuu dandeessan jechuudha. Kanaaf naashinaal ID ergachuudhaaf silkii warri fayyadamtan silkii irraa Google bantanii kompiitara warri fayyadamtanis kompiitara keessan irraa biroozara barbaadan banuudhaan eegaltan jechuudha. Nama biroozariin an fayyadamu Microsoft Edge'dha. Kanaaf isin yoo barbaadan Chrome fayyadamuu dandeessanii yoo barbaadan biroozara mataa keessanii kan barbaadan fayyadamuu dandeessanii. Kanaaf ammaan tana Microsoft Edge haala kanaan irra gattuqadheetiin banadha jechuudha kompiitara kiyyarraa. Kanaaf Microsoft Edge yeroo banadhu haala kanaan naaf bida. Kanaaf naashinaal ID ajajuudhaaf jalqaba maal goona bakka sarchii kanarratti naashinaal ID jennee barreessuu qabna jechuudha. Bakka sarchii kanarratti naashinaal ID jennee barreessina. Naashinaal ID jennee nuti yeroo nuti barreessinu haala kanaan isiniif fida. Kanaaf naashinaal ID ka jedhu kanarraan gattuqadha. Yeroo ani irra gattuqadhu haala kanaan isiniif fida jechuudha. Kanaaf akkuma isin agartan kanatti jalqaba irratti ka dhufu kun naashinaal ID ka jedhu kanaatu jira. Liinkii jalqaba irra dhuftu kana kan Ethiopian Digital ID jettu tana karaa biraatiin ammoo https id.gov.et ta'etu kanarra gattuqachuu qabdanii jechuudha naashinaal ID ajajachuudhaaf. Kanaaf akka isinitti mul'atu kanatti irraan gattuqadha liinkii kana. Liinkii kana yeroo irra gattuqadhu gara fuula bareedaa kanaatti na fida. Dhugaa dubbachuudhaaf fuulli kun fuula bareedaadha webiin kuni. Websaayitii bareedduudha. Kanaaf gara websaayitii kanaa na fida jechuudha. Baagiraawundiin isaa yeroo yeroodhaan jijjiiramaa deema akkuma isin agartan kana. Kanaaf websaayitiin isaanii kan isin itti naashinaal ID irratti ajajattan websaayitii kana fakkaata jechuudha. Akkuma isin mul'ataa jiru kanatti websaayitii kanarraa jalqaba kanarratti naashinaal ID jedhee afaan Amaariffaatiin immoo biheeraawii mattaawoqiyaa jedha. Afaan yoo barbaadan afaan barbaadan godhachuu dandeessanii bakka English jedhu kanarra yoo haala kanaan gattuqattan afaan gara afaan meeqaatu jira gara afaan jahaatu jira jechuudha. Afaarinyaatu jira, Amaarinyaatu jira, afaan Oromoo, Tigranyaa, Sidaamaa fi afaan Somaaleetu jira. Kanaaf kana keessa afaan barbaadan irra godhachuu dandeessan jechuudha. Afaan Oromoo yoo barbaadan afaan Oromoo haala kanaan godhachuu dandeessanii faayidaa Itoophiyaaf jedhee haala kanaan isiniif fida. Kanaaf namoonni afaan Oromoo barbaadan afaan Oromoo irraa haala kanaan kaayyachuu ni dandeessan jechuudha. Afaan biraallee yoo barbaadan Amaariffaa yoo barbaadanis haala kanaan afaan Amaariffaa irra godhachuu ni danda'ama. Kanaaf Ingiliffaa yoo barbaadanis Ingiliffaa irra godhachuu ni danda'ama. Kanaaf afaan barbaadanis jijjiirachuu ni dandeessan jechuudha. Mee an amma Ingiliffuma irratti hin dhiifadha. Ergasii gara gadii kana akka isinitti mul'achaa jiru kanatti opshinoota baay'eetu jira jechuudha websaayitii kanarra. Jalqaba irratti register for faayidaa jedha. Asirratti namoonni hin galmaa'in namoonni jalqaba hin galmaa'in yoo jiraate galmooytanii deemtanii akka galmooytan register for faayidaa ka jedhu kanarra gattuqattanii iddoo galmee naannoo keessan jiru isin agarsiisa. Lookeeshinii galmee kan naannoo keessan jiru isin agarsiisa waan ta'eef deemtanii achitti galmaa'uu akka dandeessaniif isin fayyada jechuudha. Ka jalqabaa kuni deemtanii ashaaraa kennitanii akka isin galmootaniif isin fayyada. Itti aanee ka jiru update your faayidaa jedha. Faayidaan keessa yoo kana dura information dogongoraa qabaate update godhuudhaaf isin fayyada jechuudha. Opshiniin itti aanee jiru kun order card print ka jedhu kanaatu jira. Order card print ka jedhu kun ammoo kaardii keessan order godhachuudhaaf yookaan ammoo ajajachuudhaaf isin fayyada jechuudha. Kan nuti har'aan tana isin agarsiisuu deemnu kun order card print ka jedhu kana jechuudha. Itti aansee get support ka jedhu kun ID'n keessa yoo isin jalaa bade haala kamiin akka isin riippoortii godhuu dandeessan isin agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf afaan Oromoo yoo kaayyanne faayidaa yoo isin jalaa bade jaalaan bakka kanatti faayidaan yookaan ammoo ID'n keessa yoo isin jalaa bade jechuudha bakka kanatti.
Kun ammoo maxxansa kaardiitiif jaa, kun ammoo update your faayidaa jaa, kun faayidaadhaaf galmaa'uudhaaf jaa jechuudha kana. Yoo isin jalaa bade asirra gad tuqachuudhaan maqaa guutuu keessan itti barreessitanii san booda lakkoofsa bilbilaa keessan itti barreessanii I have my registered ID ka jedhu kanarra gad tuqachuudhaan ergas booda erguu dandeessan jechuudha. Ergaa ka jedhu kanarra gad tuqachuudhaan erguu dandeessanii haala kanaan ergachuu dandeessanii jechuudha. Garuu ammaa nuti ergachuudhaaf osoo hin taane ID keenya ajajachuudhaaf deemna waan ta'eef maxxansa kaardiitiif ka jedhu kanarra gad tuqachuudhaan ID keenya ajajannaa jechuudha. Order card print ka jedhu kanarra gad tuqachuudhaan ID keenya ajajannaa. Kanaaf order card print ka jedhu kanarra gad tuqadhaa jechuudha. Kaardii keenya order godhachuudhaaf. Yeroon isarra gad tuqadhu gara fuula kanaa na fida. Fuula kanarra akka isin agartan kanatti card print jaa jechuudha. Card print jaa. Kaardii keessan print godhachuudhaaf yoo barbaaddanidha jechuudha. Kanaaf akka isinitti mul'achaa jiru kanatti karaa lamaan kaardii kana print godhachuu dandeessan yookaan ammoo karaa lamaan kaardii kana ajajachuu dandeessan jechuudha. Kaardii keessan karaa lamaan fudhachuu dandeessanii. Karaan jalqabaa Itiyoo Post yookaan ammoo karaa poostaatii yeroo ta'u, karaa lammaffaa ammoo Itiyoo Telekoom yookaan ammoo karaa Teeleetiin jechuudha. Kanaaf karaa lameenii ajajuu ni dandeessanii garuu karaan lameenuu jechuudha hanqinaa fi cimina mataa isaanii qabanii isinitti hima jechuudha. Fakkeenyaaf Itiyoo Telekoom kun asirra yoo gad tuqattan yookaan ammoo karaa Teelee yoo ajajachuu barbaaddan magaalota gurguddaa qofa qaba. Karaa Teelee kana dura ajajuu yaaleetiin jira. Magaalota gurguddaa qofa qaba jechuudha. Magaalonni godinaa baay'een irra jiranii. Kanaaf namoonni magaalota godinaa irra jirtan karaa Teelee kanaan ajajachuun hin dandeessan yookaan ammoo isinitti ulfaata jechuudha. Magaalota gurguddoo fakkeenyaaf kan akka Adaamaa, Dirree Dhawaa kanneen qaba waan ta'eef magaalota xixiqqoo magaalota godinaa irra yoo jiraattan karaa Teeleetiin argachuu hin dandeessan. Kanaaf karaa Teeleetiin itti dhiifnee karaa kamiin ajajannaa? Karaa poostaa kanaan ajajanna. Karaa poostaatiin magaalota barbaadan irratti magaalaa godinaa magaalaa barbaadan irratti yookaan ammoo iddoo poostaan jiru iddoo barbaadanitti ID kana ajajachuu ni dandeessan jechuudha. Kanaaf ammaan tana karaa poostaa kanaan ajajadhaa jechuudha. Karaa poostaatiin ajajadhaa. Har'aan tana akkaataa itti karaa poostaatiin ajajachuu dandeessaniin isin agarsiisa jechuudha. Kanaaf karaa poostaa ajajachuudhaaf kanuma Itiyoo Post yookaan ammoo Itiyoophiyaa Poostaa jedhu kanarra gad tuqattan bakka kanarra gara gadii kana ammoo akka agartan kanatti order now ka jedhu kanaatu jira. Order now ka jedhu kanarra gad tuqattanii jechuudha karaa poostaa. Kanaaf order now yeroo gad tuqattan gara fuula kanaa isin fida. Fuula kanarraa akka isinitti mul'achaa jiru kanatti faayidaa alias number ka jedhu kanaatu jira. Fan lakkoofsa jedhamutu jira jechuudha faayidaa keessanirra. Namoonni galmooytanii lakkoofsi kun miseejiidhaan isiniif ergama yeroo galmooytan booda normaalii guyyaa tokko guyyaa lama keessatti lakkoofsi fan jedhamuu fi lakkoofsi fin jedhamu lakkoofsi gosa lama karaa miseejii keessanii karaa silkii isin ittiin galmooytan sanii isiniif ergama. Kanaaf lakkoofsa san qabaachuu qabdan jechuudha. ID keessan ajajachuudhaaf lakkoofsa fan jedhamuu fi lakkoofsa fin jedhamu san qabaachuu qabdan jechuudha lakkoofsa lameen. Kanaaf asirratti amma lakkoofsi isin fayyadu lakkoofsa FAN jedhamu kana yookaan lakkoofsa fan jedhamu kana faayidaa alias number jedhama. Lakkoofsa kana qabaachuu qabdan jechuudha. Kanaaf faayidaa alias numberiin kun miseejiidhaan isiniif ergama. Silkii keessanirraa miseejii baaftanii lakkoofsa kana erga baafattanii booda asii galchitanii jechuudha lakkoofsa faanii yookaan faayidaa alias numberii keessan. Ammaan tana lakkoofsi naa ergamee jira waan ta'eef lakkoofsi kiyya asittiin galfadha. Lakkoofsa keessan haala kanaan erga itti galchitanii booda maal gootanii kabajamtoota daawwattoota kiyya proceed ka jedhu kanaatu jira gara jalaa kana proceed ka jedhu kanarra gad tuqattanii jechuudha yeroo lakkoofsa itti galchitan. Proceed ka jedhu yeroo isin itti galchitan paaswordii isiniif ergan jechuudha. Paaswordii isiniif ergan yookaan ammoo OTP verification waan jedhamutu jira. One time password jedhama. One time passwordii kana isiniif ergan jechuudha. Kanaaf paaswordiin keessa kan isin ergamu lakkoofsa bilbila keessan irratti waan ta'eef bilbila keessan irraa paaswordii ergame kana ilaaluudhaan paaswordii kana asii galchitanii jechuudha. Paaswordii asii galchitanii fakkeenyaaf paaswordiin naa ergamee jiraanii kanaaf paaswordii silkii xiyyeera laaleetiin itti galfadhaa jechuudha. Haala kanaan paaswordii itti galfadheetiin jira. Ergaan paaswordii itti galchee booda verify ka jedhutu jala kana jira. Verify ka jedhu kanarraan gad tuqadhaa jechuudha. Kanaaf successfully verificationin kiyya verify ta'ee jira. Successfully verify ta'ee jira. Paaswordiin kiyya sirriidha jechuudha. Kanaaf gara fuula itti aanutti na dabarsee jira. Fuulli itti aanu kun fuula kana fakkaata. Fuula kanarraa check demographic data ka jedhu kanaatu jira. Check demographic data jira. Data keessan check akka isin gootan isin gaafata jechuudha. Data keessan check akka isin gootan isin gaafata. ID'n keessan guyyaa itti isiniif dhufu yookaan ammoo paakeejii taayipii isiniif hima jechuudha. Paakeejii isin ittiin ergisiifachuu dandeessan. Paakeejii garaagaraatu jira. Kanaaf paakeejii jiru keessaa paakeejii barbaadan filachuu dandeessanii. Paakeejiiwwan kun asirra jiran jechuudha. Delivery option waan jedhu kanaatu jira. Delivery yookaan immoo pick up option ka jedhu kana jala jiran jechuudha paakeejiiwwan. Gara kanaan ammoo demographic data keessantu jira. Maqaa keessan okay. Kanaaf maqaa keessan sirrii ta'uusaa check gootanii maqaan keessan Amaariffaan jira, Ingiliffaan jira, guyyaa dhalootaatu jira. Akkasuma saala keessantu jira.
akkasuma lammii biyya tanaa ta'uu keessantu jira lakkoofsa bilbilaa keessantu jira kana hundaa'u iddoo gartee akkasuma iddoo isin itti galmuu hitan jira jechuudha. Kanaaf kana hundaa'u cheek erga gootanii booda sirrii ta'uu isaa erga cheek gootanii booda bira darbitan jechuudha. Itti aansee gara kana dhuftanii gara kana yeroo dhuftan paakeejii taayipiitu jira jechuudha. Fakkeenyaaf paakeejiiwwan jiran gara poostaatiin paakeejiin jiran paakeejii gara 4tu jira. Paakeejiin jalqabaa kun akka isin mul'atu kana masoob sarviis jedha. Masoob sarviisiin kun qarshii 1000 takka jechuudha kan isin kafaltanii. Qarshii 1000 takka expected time of delivery in person jedha. Akkuma fudhachuu dandeessan jechuudha kana qarshii 1000 yoo kafaltan akka fudhachuu dandeessanii. Paakeejiin lammaffaa VIP service jedha. VIP serviisiin kun expected time of delivery isaa half day jedha. Half day jechuun walakkaa guyyaatti fudhachuu dandeessan jechuudha. Walakkaa guyyaa tokkotti fudhachuu dandeessanii ganama kafaltanii sa'aatii 6tti haala akkaataa itti fudhachuu dandeessatu jira jechuudha paakeejii kanaan. Akkasuma paakeejii lammaffaa premium serviisiidha. Premium serviisiin kun fakkeenyaaf har'aan tana Jaanuwaarii 6 jirra. Jaanuwaarii 8 hanga Jaanuwaarii 9 isiniif dhufaa jira. Premium serviisii kana qarshii 625 qarshii 625 yoo kafaltan guyyaa lama keessatti guyyaa lama hanga guyyaa 3tti isiniif dhufuu danda'a. Paakeejiin inni afuraffaa regular serviisiidha kan namni hundi itti fayyadamu jechuudha. Regular serviisiin kun qarshii 343 isa kana yoo kafaltan Jaanuwaarii 11 hanga Jaanuwaarii 13 isiniif dhufa jira. Har'aan tana Jaanuwaarii 6 kanaaf yoo xiqqaate guyyaa 5 hanga guyyaa 6tti torbee tokko yookaan torbee tokkoo fi guyyaa hanga tokkotti isiniif dhufuu danda'a jechuudha. Regular serviisiin kun. Kanaaf gaa paakeejiiwwan jiran kana keessa isin akka barbaadanitti filachuu dandeessanii kan guyyaa tokko yoo barbaadan filachuu dandeessanii kan guyyaa lama yoo barbaadan haala kanaan filachuu dandeessanii ana amma ka torbaan tokko kanan filadha jechuudha. Ka torbaan tokko kanan filadha rakkoon qabu torbaan tokko turee naa dhufu yoo naa dhuffise rakkoon qabu jechuudha. Ammatti rakkoo irraan qabu. Kanaaf gaa paakeejii barbaadan filachuudhaaf dhuftanii asitti irra gattu qattan jechuudha. Yeroo isin irra gattu qattan selected jaa akkuma isin agartan kana iddoo kanatti selected jaa. Erga paakeejii filattanii booda itti aansee ka jiru maali? Regionii naannoo jirtan filachuu qabdan jechuudha. Naannoo kam jirtan? Naannoo kam keessa jirtan? Fakkeenyaaf naannoo Oromiyaa keessa jira. Naannoo filachuudhaaf bakka kanarra dhufeetiin iddoo kanarra yeroo nan gattuqu haala kanaan naannoo naaf fida jechuudha. Naannoowwan jiran naaf fida. Naannoo jirtu sana keessa barbaadeetiin naannoo Oromiyaa filadha jechuudha. Oromiyaan gara gadii kana jirti. Kanaaf Oromiyaa riijiin kajoo kanarraan gattuqadha. Yeroo nan Oromiyaa riijiirra gattuqadhugaa itti aansee pick up location jira. Oromiyaa keessa iddoo jirtan yookaan immoo godina jirtan filachuu qabdan jechuudha. Godina jirtan filachuu qabdanii kanaaf yeroo asirra gattuqattan haala kanaan godina jiru yookaan immoo iddoo poostaan jiru hundaa'u isinii fida jechuudha. Iddoo biraanchiin poostaa jiru isinii fida anama ciroodha waan ta'eef ciroo jeetiin asitti barreeffadha. Yeroon ciroo jee barreessu haala kanaan gara gadii kanatti ciroo poostii ofiis jeenaa fida isarraan gattuqadha jechuudha. Kanaaf ciroo poostii ofiis kajoo kanarra gattuqadheetiin jira. Kanaaf gaa fuula kanarraa waan barbaachisaa hunda guuteetiin jira jechuudha. Waan barbaachisaa hunda guuteetiin jira. Ergasii itti aansee proceed to payment kajoo kanaan irraan gattuqadha jechuudha. Kanaaf amma gara kaffaltiitti deemna. Kaffaltii keessan kaffaluu qabdan jechuudha. Proceed to payment kajoo kanarraan gattuqadha jechuudha. Yeroo isin irra gattuqattan gara fuula kanaa isin fida. Fuula kanarraa akka isin mul'attu kanatti faayidaa ID printing privacy terms and condition jaa. Kanaaf waan kana waliigaluu qabdanii wantoota isin itti waliigaltan yookaan immoo haaldureewwan isin itti waliigaluu qabdan isinii fida. Haaldureewwan kana erga waliigaltanii booda gara gadii kanatti I agree to the terms and condition kajoo kanaatu jira. Boksii kanarra gattuqattanii raayit godhuu qabdan jechuudha. Yeroo isin boksii irra raayit godhattan gara gadii kana continue kajoo kanaatu isiniif dhufa. Continue kajoo kanarra gattuqattanii jechuudha. Egaa continue kajoo kanarra yoo isin gattuqattan haala kanaan gara teeleebirrii isin fide jechuudha. Teeleebirriidhaan kafaltanii kafaltiin kan gaggeeffamu gara teeleebirriitiini. Kanaaf dursitanii qarshii keessan gara teeleebirrii guutachuu qabdan jechuudha. Qarshii keessan baankii irraa gara teeleebirrii dabarfachuu qabdan jechuudha. Kanaaf qarshii kiyya baankii irraa gara teeleebirriitti dabarfadhee waan hin jiruuf haala kanaan gara teeleebirriitti na fida jechuudha. Teeleebirrii irraa sakandii 7,000 isiniif kanna naannoo sa'aatii 2 isiniif kanna jechuudha akka isin kafaltanii fi kanaaf the order amount is 300 for 3 jaa qarshii 343 keessan kafaltanii kanaaf teeleebirrii keessan lakkoofsa teeleebirrii keessanii asii galchuu qabdan jechuudha. Nama lakkoofsa teeleebirrii kiyyaan hin galfadha. Haala kanaan lakkoofsa teeleebirrii kiyyaa galfadheetiin jira. Ergasii koodii verification koodii isiniif erga jechuudha. Verification koodii akkanaaf erguuf send SMS code kajoo kanarraan gattuqadhaa jechuudha. Send SMS code kajoo kanarra yeroo nan gattuqadhu verification koodii lakkoofsa kiyyaran naa erga. Kanaaf koodii yeroo lakkoofsa kiyyaran naa ergu koodii san fuudheetiin asii galfadhaa jechuudha. Koodii inni naa ergu san laaleetiin asii galfadhaa jechuudha. Kanaaf koodiin kiyya haala kana fakkaata koodiin inni naa ergan koodii itti galfadhee booda next kajoo kanarraan gattuqadhaa jechuudha. Next kajoo yeroo isin gattuqattan
piin koodii akka isin itti galfatan isin gaafata. Piin koodii teeleebirrii keessanii akka isin itti galchitan isin gaafata. Kanaaf piin koodii teeleebirrii keessanii itti galchitanii jechuudha. Egaa piin koodii itti galchitanii booda confirm payment qajeeluu kana argattu qattanii. Kanaaf gaa akka isin mul'atu kanatti gaa payment successful jeenaa fidee jira. Qarshii qiyya naa kafalee jira jechuudha. Qarshii kafaladheetiin jira jechuudha. Kanaaf order numberiin kana fakkaata jechuudha. Order numberiin kiyya. Orderii ilaaluu dandeessan view order qajeeluu kana argattu gochuudhaan orderii keessa ilaaluu ni dandeessan jechuudha. Lakkoofsiin orderii kiyyaa kana fakkaata. Lakkoofsa kana yoo barbaadan koppii godhachuu dandeessanii. Ergasii view order qajeeluu kana yoo gattu gattan orderii haala kanaan isin agarsiisa jechuudha. Orderii keessan haala kanaan isin agarsiisa. Kafaltanii fixxanii jirtanii kana booda gaa ID'n keessan mana poostaatti eeggachuu qofa jechuudha. Torbaan tokko keessatti gara poostaatiin isiniif dhufa. Yeroo ID'n keessan isiniif dhufu miseejiin isiniif ergamti. Kanaaf miseejii ilaaltanii deemtanii mana poostaatirraa ID keessan fudhachuu qofa jechuudha. Original ID keessanii. Kanaaf gaa kana fakkaata. Return to the merchant qajeeluu kana yoo gattu gaddu. You have successfully placed an order jaa. Thank you for using Telebirr jee orderii isiniif fide jechuudha haala kanaanii. Yeroo isin orderii keessan miseejii silkii keessan irratti isiniif erga. Kanaaf gaa miseejii san laaltanii miseejiin waa hundaa isinitti himte jechuudha. Fakkeenyaaf miseejii naa ergee jira. San booda order date January 6 jee naaf hima. Okay, expected delivery time ammoo January 13 naan jaa jechuudha. Kanaaf January 13tti naaf dhufa jechuudha. Location isaa Ciroo Post Office jaa. Kanaaf January 6 kanaaf yoo xiqqaate guyyaa 6 booda January 13tti kaardiin kun mana poostaatti naaf dhufa. Achi deemtanii kaardii keessan originaala isaa fudhachuu dandeessan jechuudha haala kanaanii. Kanaaf gaa walumaa galatti akkaataan itti isin kaardii keessan national ID originaala keessan ittiin fudhattan kana fakkaata jechuudha. Kanaaf walumaa galatti kaarraa kana fakkaata. Viidiyoon kun yoo isinitti tole like gochuu hin dagatina. Viidiyoon kun baay'ee bira akka ga'uuf share gochuu hin dagatina. Akkasuma chaanaalli kun chaanaala barumsa adda addaa irraa argata waan ta'eef subscribe gochuu hin dagatina isiniin jecha viidiyoo biraatti walitti deebinaa nagaatti.